jiru. Namni isa san dhufee gargaaru jiru. Gulii inni ganaa harkuma namaati eegate waan ta'eef. Bakka kanatti itti yaaddoo hin dirqama. Dhageessaa? Dhageenya fudhanne. Haya. Duuba amma waa'ee amala irraa si gaafadhan. Akkamitti bulfatu qabaa dhirti takka? Ati akkamitti fuutee naan jedhan. An taarargeedhaa saddaqaan hin fuudhe. Kolo. Nama tokko haggumaata natti dhufuu na agarre. Wallaan alhamdulillah of dandeetan fuudhan. Wayi. Ammallee rabbi si yaadatu. Ati akkamitti fuutee naan jedhan yoo amma. Maaltu isaatiin ga'e? Irra deebiinee si fuudhuu fedhanii? Dukana maan deebisni yaa. Siidi deebisee bara. Hayyee dhiirti takka hoggaa fuutu obsa isii ni barbaachisa moo hin barbaachisu? Dhiirti takka hoggaa fuute obsa isii ni barbaachisa moo hin barbaachisu? Obsaa. Egaa. Yaa rabbi hojii kamiin ta'a. Sheekha ifi bisa kasi. Bara obsa kanaati itti olaal. Obsa kanaati itti. Ofii hoggau. Bakka sadiitti qoodama laal. Sadeen. Obsa kanaa bakka sadiitti qoodama. Sadeen. Tokko. Qaalii rabbii irratti obsu ibaadaa rabbii irratti. Takka. Maasiyaa irratti obsu. Lama. Qadara rabbii waan rabbiin sitti fideetti obsu. Sadi. Naam. Kanaaf hin jeessi gaafadhe obsa kana walii kan baanta. Okay. Anamma laal. Dhaluma tanaa wajji jiraachuuf obsuun imaana jeetii yaadaan. Ati maal ishii gootee obsita irratti? Maaltu siin kaan isin nagootu ustaaza isii obsuun dhiirti takka dubartii hojii yeroo jiraattu namni wal dhabuu jira miira keessa galuu jira. Obsa sana akkamitti ibsa akkamitti obsuu qabaan jee obsuu ni qabu moo hin qabu? Ati duraan obsa hin qabne fuute? Yaa rabbi biyya kamiin ta'a yaa Allah. Sheekha obsuu qaba moo hin qabu? Tinaaf hin galle jaartii cinqiidhaan rabbi itti qabee obsamoo kami? Adda baasika? Laal. Miira ati gizee ustaadota hojii falmitu san keessa jirtu san gartee akkas keessa hin jira. Ustaadotaatii fi jaartii walitti fitingaati wayi. Duuba waan si gaafa dhanaa deebisee yaamu obsanii barbaachisa moo hin barbaachisu? Aboo ati jaartii ofii kan miidiyaa irratti haasawanii miti ati baaba jaartii tana keessa hin baate moo hin baate uummata. Jaarii qabdaas sheekha barakkiin jee kabiraa warra sila fuulduraa barbaadu jira. Akkan siin jedhe. Jaartii teeti irra jaalatta moo lubbuu teeti irra jaalatta? Way gaafiin teeluma jabduudha wallaahi. Maal jechuun amma sheekame maal jechuun? Naayimiga. Adda baasiga. Jaartii teeti irra jaalatta moo lubbuu teeti irra jaalatta? Amma taraan teenye jeegaa duuba addanaa baasi akka hogga jettu. Adda sii baatee jirti. Uummata koomintiin deebisaa fi warri isa bira jirtan. Jaartii tee irra jaalattamu lubbuu tee irra jaalatta. Lubbuu teeti irra jaalatta. Bakka itti lubbuu tee jaaladhu jira. Bakka jaartii tee irra jaaladhu jira lubbuu miti keetan irraa. Akkamittiin anji. Kijibde akkas taanaan jaartii hin jaalattu. Ganaas goota waa'ee jaartii si wajjin dubbadhaan. Sheekha laa atiraa dhaggeeffatu rakkoo fufurdoo daayetiin taane takka qabdalaa rakkoo fufurdoo takka nafichisiisa hin fadhu an nafichisiisi gaa sheekha narraa baasa akkamittiin anji dhagoo jirta hogge takka lubbuutii irra jaaladha jettee maaliin sii dhagaan? Siin naa beekaa sanin jaaladhu kun yaada kiyya na gaafattee mi? Na deebisi gaafati yeeshee. La ilaha illallah. Akkin jee. Okay, dirqama takkan deebisuu qaba. Deebisuu qabda filannoo lamaan tana keessa deebisi.
Okay, sababa wajjin na gaafatta gaa. Akkanuma dinqaa shuma Maalaan godhaan sababa irraa si gaafadhan wayi. naafisii bar ima walii dawwallee asootti hin jiru bar sheekan hawaasa nu jala jira sababa baruu barbaada. An sababi irraa si hin gaafanne. Ati yoom gaafanne tuma hawaasni baruu hin qabu. Bakka ani si irraan baate waa'ee hawaasa irraa maal gooti ati si anaa si gaafatame. Yaa sheekh baguman dhiigan qabaatin dhiigatan fa'a. Akkin jee laadda geelaa. Tadhumaa sirrii na dhaggeeffadhu. Akkin jee tariin irra jaaladhu sittiin himaa. Waan himadhe san irratti immoo sababa wajjin ibsuu barbaadaa siin jee. Ani waa'ee sababa irraa si hin gaafanne. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah yaa Rabbi ghii. Tokkuma qofa sii deebisee duuba maal sii godha? Naaf geesse takkittuma qofa keessaa na deebise. Baga wal bira hin jiraatin naafati. Alhamdulillah jii. Abbaa dibii. Akkasitti immoo feene siif hin deebisu. Okay, akkamirra jaalattu? Sababa hojii kee mucarraan kana ta'a. An sababa hin jenneen. Duuba sababa hojii inni ni maal naa godhu. As bahi ammas. Adee erga gaafiti jenaa deebite si wajjin hin dubbadhu nagaan naa ture. Ayyee ustaaza keenya nagaan naa ture tilleen ulfaadhu galatoomi. Ani immoo hanga gaafin tun naa deebitutti si hin dubbisu yoonan si argalle. Naan oddee jechuudha. Hanga gaafatan lamaan naa deebiftu kallattiidhaan. Jaartii teetirra jaalattamoo lubbuutti teeti. Okay, yoon si deebisne naan oddee jechuudha. Naa deebina wallahi siinin odu laa du'aayin sii godha. Yoon hin deebisne hoo? Yoon hin deebifne hanga naa deebiftutti zimaman ja'a. Faamilii ustaaz Maamad Baanzim ne jecha na jalaa jechuu deema yoo yoon hin deebisne. Yoo sababa yeroo asirraa kafaladhu gaafa ati fuute. Gaafa nan fuudhe moo? Akka jaartiin si jedhaa deemtuun si godha gaafa ati fuute akkamiin akka jaartimatee beerattiin si gaafate jaartii teetirra jaalatta moo lubbuu teetirra jaalatta yoo ati achi daddabsite kalaas nama lubbuu ofiirra dhaabbatu gaa nama lubbuu ofiirra nan jaalanne daaheerime kana jalaa maalan godha jetteeti yaa bukkasuma godhin yaa hosiif hin deebisa rabbii jeelaa baati anachiifin kaa jedhee jira yoo dafi osoo fuun ammumaan tana deebise. Allah yaa naa galaasuus deemuu hin himne Maamad Baan dhagee oodo akkasii jee wallahi siin deebisu akka midhaa dhaalata yoo sababa wajjin taane. Jaartumatti jesanuu gachiibsi akka nama jinni keessaa baasanitti gurra dittiiyyi. Badhaasa akkatti gaafadheetiin naa deebisuu diddee jalaa deemii dittiiyyi yoo barbaadde. Akka midhaa dhaalata. Hai si jalaa deemti wii. Tana maalkan si iyyisiiftu rabbi sitti haa qabu jedhan diwaayii si godhaayyee. Sani jaartiin dhugaadha. Sani sitanii barbaadu inshaallah. Amma akkasiitii Mahammad biraatiin dhufe. Salaamu alaikum.